Nama caalaa kanaan gaarii isin dhaabbatee ani illee isin jidduu dhaabbatuun fa'a isin jidduu buusu qoodama. Ani yeroo muruudhaaf isin biyya. Garuu ijoollee baay'ee gachaan naan taatu. Wanni fedhan godhaan isin jaalladha. Duba anuu hin deemaa. Mucaan na fuudha haala xiyyoo fuudhu takka takka taddabuu. Kalaas keekiyaan anuu. Ijoollee kamii dabaata ijoollee dabaatee guddina kamii gaafa. Keekiyaan na jala ana fuuni beeka. Keekiyaan nama keekiyaan nama. Intaa nama bira boonfadhe. Shariika hangafa abbaadhaati. Hangafni hiriyaa abbaa jaali. Hotaa gattaa. Hotaa gattaa. Akka hotu. Hotooti maqaan isaa jijjiiruu dadhabee hotu. Sama kamal bamnee dootan. Liina baaseef gaafa liina baaseef. Liina baaseef. Liina. Kun kookeetiini. Kookeetiitis keekiyyaa baafatteemi. Tunis hinaafteetiini liinaadha liilii baasaa beekte maqaa kiyyaa fakkaatu. Bas obbo lakkoodha maqaan. Liilii. Liina. Wallah irra deema. Maqaa tokko obboleettiiti. Hin deemanii ijoolleen kun asii hin baatu ogguu jette. Ana deemee dalagachuuf hin dandeenye ijoolleen kun akkanatti hin gaawwanii ta'a wala guyyaa rabbii kana. Eega. Waan uummanni kun nutti hin jirus ni beeytaati hin deemanii waliin akkana tatteenyaa ogguu jette mee akkam taane mee akkam ittiin jiraachuuf ijoollee tana maaliin nyaachisa maaliin obaasanii kun yoon deemee sosoo'eetti hin dalagan. Ijoollee haa ta'e suutiin bobbaattiin galaanii kuni deemii karaa feete karaa riskii jirtu sosoo jee riskii tarii akka sosoo riskii maarkeetii rabbiin si kan itti sosoo maarkeetii riskii ta'e fidadhu malee akkanatti qalbii cabsitee qabdee filaarii obboleessa kiyya. Jechuun wanti jechuun ta'ammaatii fi masruufa dhabnee fi masruufa waan nyaachifnu ijoolleetu nurratti yoo ta'u fayyaa qabnu akka nu ilatti hin beelonne jechuudha malee fayyaa qabna alhamdulillahi nagee qabna nageenyi keenya kun akkanuma jiraate nagummaan keenya kun akka nu jiraatu mashruu'aa fuulduraatiif guddina isaaniitiif haa yaaddannu nageenyi keenya akka itti fufuudha. Nageenyi keenya kasaa waliin dhibee waa waroodhaati. Kanaaf gaa ijoolleen tana walirratti wajjin jiraatuun ijoolleen tun xiqqishoo obbolee jedhanii waan tokko waliin godhanii duba ijoollee sirrii dhiisee deemuun isaa kun sirriitti ulfaata ammaa seera. Deemee baadiyyaa sana osoo hin ta'in magaalota kana keessatti namni tokko mootummaas galagalchee imaan kana asiin galte dalagatee asiin gaachuu. Atu magaalota kana keessatti turtee yoo ta'u saba gaammaa wanti keenyaa jireenya baadiyyaa kana ni tuffattee jireenya baadiyyaa kanaati jiru yeroo hanga gattee magaalaa keessatti yeroo gubdee kana silaa jireenya baadiyyaa keessa jiraatu maaliif baadiyyaa yoo itti dhalatetti guddattee bareeda. jechuun jireenya keenya baadiyyuutti dhaabatu baadiyyaa keenya kan jireenya keenya baadiyyuu kana hidhaa kan gartee maqluuqa kana fuudhee ammaan kana biduun ilhaadhaa bika sanii geebisee akkamidha. yaa wada keessa ulfinni ba'aa duraan deemu ture san caalaa garte gaa bishaan lafaa yaa'u akka itti waraabbannu huccuu dhiqaa boombaa jedhuma kaayyanna ijoolleen sa'aatii fuduraa bitii fi maal hundarraa ba'aa meeqaa nurraa fi yaa'u bishaan ammaa asitti guyyaa lama sadiitti bishaan dhufe boombaa cabe ijoolleen sanuma yoo summa yashaa min khayri isaabi rabbiin bakka dhibeen sirra sagaduu gaara subhaanahu wa ta'ala akka atin beeyne sirra saga rabbiin asumatti gartee rabbiin ta'a akka atin beeyne yeroodhaaf ammas nu hayyame caalaa dhiisee waa biraan deemu andooyin anis ni godha hordoftoonni osanitti garteemi gaddaan ankalee yeroo inni kalee akkasitti gartee baadiyyatti hin galee naan jiru rifaatuun harrifadhee sun na dhiisee kutee jee wallahi hedduu takkana dhagahame ogguun dhaqee harku maaluma dhiiroo bakkuma akkamii galee gurbaan kun ati maaluma taatee ijoollee guurtee sii fuutee baadiyyaa san dheedhe furmaatee nama taate bikka sanii maal qootanii maal taate jireenya isiin amma jiraachuu jiru lubbuu ilmooti yaa baasanii lubbuu isii baasuu waan lubbuu xiyya baasuudhaaf kan sababbuun baatee maaltu hafe maal nama godhin maaltu hafe godhini jira wanti hafe maaltu jira wanti waliin gurgurtaa barbaadatu lubbuuni wanti hafe inni waliin fidamaa nama raacha huccuu darbisiisanii tarabbiitii keessan deebisan sababa doktor furmaateedhaati kamaraati yaa maduraan biraan gata feetti wallahi namni furmaateedhaan maraattu jee wallahi fiifuu nama sattu maraataadhaan jee ture nama maraatii uu fayyiftiin jee amma dura ramadaana keessa biraan gata kootiin hojjenne gaafa sana ol qaadhimu jiru akkasitti jechisan narra dhufee ilma namaatiin wallahi akkasumatti na wallaantee huccuu kasana deebifte akkanaan teessan fiidiyoo san laaluun fadhu ammallee nin booya fiidiyoo gadi hin dhiifaminii jira fiidiyoo ammallee kan gadi hin dhiifaminii jira qabamee wallaahi hordoftoota ilmaan oromoo biraa hin gunnu namni akkam akkana rifataa
وان جت قدين دي نو بدن جت فرماتين قبديت او جتو نا بچانا تاني لاليتي وقا غارس مو شنجلتني فيديو له دو وجدا ونه ايوه هبو ينسي جانا غابسن yeroo san bira jiru kan duuba taate anuun hangarsi meelaan gaara khaleen hangarsi فيديو سن خلينا لالي جانا ني فيديو انكم تكبو يرفت فيديو سديت ولي دودو مرميت او جدا خدافو ومواتك اورافي انه غدو ولتنا اچ نو غدو انجرتو هاتي المان كذا الدواء يزيد قايا جرتو كما قبدني براني هني يجي جرو انا amma bar dhageeyta jaarmeeni bifa haaraa yaan ijaaraa jira amma caljechuu isaanii kana ilaalanii ani gaawanii siin jechuu fadhu siin jee egaa yoo niitiin ijoollee tan akkuma jettu sibiratti dhiisee deema jees dheengadda akkasitti marraan manduraatti sirra dhiisee deemetiin dhalaa tana dhalaan gisee kophaa jirtu atis gaa haajaa ta'eetiif gabbaa'uun hin oolamtu wanni akkasii san deebi'ee si mudate jeetii yaadaan beekan achi taa'eetis asitti ijoollee tanaas as yaaduu hin danda'u. Mana ho'i beekani mana jijjiireen isa. Mana numa jijjiirra. Mana jijjiirra teessa waan namni nama akkuma isin nama waa namaa kan nuti hin jirre malee waa namaa himuun dhabamu. Nama ati shakkine sababa nuti firii jaalalaa nu jidduu bahee bakka san dhaga'annee ni aanne ba. Duuba hoore. Wallahi nama firra amanne jiru. Duuba hoore. Firii jaalallee jiru. Namni har'aan tanaa amma ati shakkinee simiidha. Nama kiyya jettee yaaddu simiidha. Odeeffannoos dabarsees kan. Akka malee nu godhe. Miidhaa yeroo nama miidhaa barsa. Miidhaa yeroo tiifi kana. Mee bakka kanatti yaadii ammoo jireenya achi gaggeeffannoo alaal qaccee lafaa baatu hamtiin lafaa baatu. Aboo kaleessan silaa isii fidee. Amadii amma fiidoo si girsaa'u waan jireenya achi wajjin waraabbanne kaameera amma fiidoo waraabbanne amadii qilleensa uumamaa ugaa waa kan faalamiin keessa jirre. Kita lafaa fi gubbaara ciifna afatumaa barbaadu garuu coora balleessu. Biyyaan jiran seebar adaan birraa kana daraare. Wallahi birraa. Atu bakka san si geessina. Ni hawwata mataa keetii. Inshallah isin sinan yedu yenora. Kama qaba citti inni hafuun keetu anu siin ko baddaami. Ay man garuu ndufani garuu dhufee si ilaala ijoollee achi garuu naan taane garuu. Bineensi bineensi bee taphishoo coofa dhufee jiru malee bineensi akkasitti. Bineensi akkasii nama miidhagina. Akka biyya ta'e margi jiru daruuri bineensa adda adda xixiqqaa kana fara deemuu jira. Sawwaan fira nu jira dhugaadhaan jirti waan akka Kana fara deemuu maa nu godhu. jawwee kanaa jira. Akkasii xixiqqaan maa Ati si nama godhu. guddaadha humnaa siin godhu daa'ima kana ni godha. Wayii firraa kaa itti ullo kophee faa ibdarra keenyeeti achi jecha sinaa hundaa'u. Waa hedduu Wallahi jira. yaani sabti nama fayyadaa. Sabtu nama fayyadaa garuu daa'ima fudhatu. Abbaa sadii waan ajjeese. Fayyadamne. Asin jirru. Asin jirru. Abbaa sadii ajjeese yoo abbaa sadii. Ibdu kophee asuma akkasitti rabbiin nama goone summii nyaatee qofa jongoon achiiti. Angin namootatiif tiiniidhaa fi wanni akka hargeysaa hin jiru muka naannoo san keessa jiru keessa. Isin nurraa fagoo jirti. Silaa wanni akkasii san jiraatee bineensi naannoo sanii summii qabaata. Wallahi ijoolleen mana kanatti jedhamti akka caalaa jajjabaatan namatti akka ta'u hin garre. Halee keekiyyaan dirree keessa akka naannoo sinaatee. Viidiyoo sanuu agarsiisettee dhuftee tullaalle. Wayita agarsiin gaaraan mal gadiin isni jira. Raare isaan keessa deeman silaa. Akkana taa'ee Raaree ooluu. keekiyyaa achi deemu agaraan. Keekiyyaan isa sodaataa udaa agarratti hin jedhe qishoosan. Akkana qortee borortee baratte. Qaamni kun sosonnaqee fi wal baratteen sin jira. Dura wal barata. Akkasitti walumaan barannaa namuu garumaa garaa haadhaatii gabbuu lafa waa barata jireenya gaggeeffata. Akkasuma. Naafa caalaa kana addaanis wajjin dhaabbatin anillee isin jidduu dhaabbatuun fa'a isin jidduu buusuun fa'a. Ani hariiroo muruudhaaf isin beeka. Wanni fedhan godhaan si Duba anuu hin deemaa. Mucaan mana kukaa haadhu xiyyoo fudhatu takka takka taddabaa. Khalaas keekiyyaan anuu ijoollee kamii dabaata ijoollee dabaatee guddina kamiidha. keekiyyaan na jala anaaf ni beeka. Kiyyaa nama nafa. Kiyyaa nama nafa. Taa'u nama bira buufadhe. Shariifa hangafa abbaadhaati. Hangafni hiriyaa abbaa jaali. Hottaa gattaa. Hottaa gattaa. Hangafni hotu. Hottootis maqaan asirraa jijjiiruu dadhabeeti. Hot. Sama kamal bamnee dootan. Liinaa baaseef gaafnoo liinaa baaseef. Liina bazeefi. Liina Kookeetiini. Kookeetiitis keekiyyaa baafatteemi. Tunis hinaafteetini liinaadha liilii baasaa beekte maqaa qiyyaa fakkaatu. Bas obbo lakkoodha maqaan. Liili. Liina. Wallah irra deema maqaan. Akkas jettee beekte. Liinii hattu. Kanaafuu ijoolleen Liinii.
akkasiiti namni keenya dubbii guddisanii fi sarratti fiyatan jaali biyya keessan nuulaan itti dubbisa faayidaa qabu waa horii qabdu akka biraadhaan wal hubatanii namni wal faamee yaada kartee osoo inni fi aareen dhufnetti mariidha. Walfachuun bareedaadha garuu wantoonni keessaan fudhatamu bineensii dubbii baadiyyaa bineensa jidduu fuudhanii immoo galchuuf namni namni jireenya hojiidhaaf gargaaratee ni galu. Namni laafee akka meeruu keessatti sharaa hidhee nama galchee immoo. sharaa miti Faaqii jira mana caalu jaareetiin siyaamuu ta'a. Foogii ajaa'ibaa tana jaaruu deemnu bileetti kalee marii waa hundaa'u marennee Foogii jaalladha karaa sobbeessaa foogii jaalladha hundaa achi gala amma ijoolleen haadhi siinee. Uga jaalam darata. Sharaa keessa galuu deemnee jettee. Barbaada qabda. Mana dhagaadhaa katira foogii takka jalaa fi gubbaa. Ati Ijoolleen mana dhahaa Isin barbaachisaa. wala garre. Isin viidiyoo barra jala teenyee marree. Jiraatu. Sitaanaa qilleensaa jecha duubatti inni sanate san isin sharaa gachuu deeman jettee yaadda hojjetu. Mana bar gidaara hin garre. Laa sanii Bar gidaara fuuta mana utuma jira. Bar gidaara mana mul'atu jira. Gidaarri manaa sirrii mul'ata. mana dhahaa gubbaa kakkaa'ame ilma seenaa bineensa. Lakkii. Yaada gaa'e buluga. Mana kana caalu Mana jaarame. akka amma keessa gara jirtu kan. Mana akka jiran. Bas ni xiqqaatee nama lamaa faddamuu hin ga'u gaa'ite. Amma biraa jaarsisuu jedhama jaarsi. Isaan noobaa jaala noobaa jaali. Noobaa sanii baratti nama tokko ummata. Inni Sirriitti gahaa miti nama tokko ofii. Maatii sooma keessa kaayatanii. Haayame ijoolleen nyaata keessatti ciccee Ijoollee gaba jaalatuma horiiti. Dalagaa warnaa fi isaa deemee dalagaa. Siinsaa dalagaa ijoolleen